iccitii bilbila Android Part 9. Namoonni bilbila Android fayyadamtan kamiyyuu koodiin amma isin garsiisu kana fayyadamtanii bilbila keessan saffisa dachaa hedduudhaan dabaluu dandeessu. Akkasumas vaayirasii bilbila keessanii keessatti dhokatee jiru kallattumaan keessaa balleessuu dandeessu. Jalqaba irratti iddoo bilbilaa keessan ni filattu. Sana booda koodiin amma isin garsiisu bilbila keessan irratti ni guuttu. Yeroo koodii guutan bilbilli keessan awutomaatikaalii haala kanaan isiniif ba'a. Sana booda akkuma agartan isa delete dump state yookaan ammoo lookaat isa jiru kana ni filattu. Yeroo isa kana filattan dump result delete success isiniif jira. Kana booda vaayirasiin bilbila keessan keessatti dhokatee jiru kan isin hin beekne kallattumaan dileetteera. Akkasumas saffisni bilbila keessanii dachaa hedduun dabaleera. Namoonni koodiin kun isin hojjete immoo komentii irratti na beeksisaa. Warri koodiin kun isiniif dalaguu dide immoo maqaa bilbila keessanii wajjin komentii irratti naaf barreessaa. Viidiyoo itti aanu keessatti bilbila keessan irra dhaabbadhee viidiyoo biraa kan isiniif dalagu ta'a.